Aye, bagana kan dhufte. Aduun bishaanuma siyaasee irra bishaaniin kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa kun sagantaa keenya Oobdii Aartiiti. Sagantaa Oobdii Aartii jedhu kana keessatti egaa ogeessota aartii akkasumas ammoo dhimmoota aartii wal qabatan garaagaraa kaasneeti kan nuti irratti dhiyeessinu jechuudha. Oobdiitti yeroo dhufan egaa abarakatu jedhu. Aartii waggaa jennu hariiroon ilma namaaf aartii gidduu jiru maal fakkaata? Waaqonni tolfamoon Giriikota keessa fa'aa turan kana fakkaatudhanii waaqa hin jirre yookaan waaqa jirus garuu akka qalbii hawaasa waan sana daawwatutti keessa seensisuu danda'a irratti kalaqatan. Gara qe'ee Oromootti tiyaatirri hariiroon Oromoo wajjin qabaataa jiru calaqqeen ammarra jiru maal fakkaata? Raacitiin isaa kaleessaa fi taateen irra jiru. Dhala namaa waliin dhalatee yaada. Sababni isaas akkasiin jedhe jiruuf jireenyi isaa kamuu aartiidha. Yeroo warraaqsi falaasamaa addunyaa dhuunfachuu jalqabu bara isaan warraaqsa aartii jedhaniin yookaan du'aa ka'uu aartii fa'aa bara isaan jedhaniin bara sana keessa James Barbage namtichi jedhaniin kun agarsiisa guddaa tokko qopheesse. Agarsiisa guddaa kana tiyaatir jedhee yaada. Tiyaatirri biyya kana keessa akka itti gale beekamaadha. Mootichi Haayile Sillaasee jedhaniin kun Xaaliyaanii baqatee baranii biyyaa bahee ganna 5 sana guutuu mana tiyaatiraatti dabarsee jedhama. San booda ilaalcha tiyaatiraaf qabu qabatee kan inni yeroo deebi'u wanni tiyaatiraa biyya kana keessatti yaadamu kan jalqabee jechuudha. Akka nama biyya magaalaa tokko ijaaru wayii natti fakkaata yookaan baadiyyaa fagoo tokko nama ijaaru wayii fakkaata waan ta'eef. Fiilmiin seetingiiwwan ijaaraman barbaaduu dhiisuu danda'a. Maaliif? Fakkeenyaaf dhimma araaraa tokko fiilmii irratti otoo kaastee odaawwan dhugaan jiru odaawwan sana jala lattee teessee waraabda. Waan sana yeroo waraabdu jechuudha. Tiyaatira yeroo ta'u garuu waltajjiidha wanti kun. Odaa sana eessa fidda? Gara waltajjiitti fiddaa jechuudha. Namoonni keenya kitaabilee ammaa hedduutu barreeffama waan ta'eef dhaloonni ammaa waan hin hojjetu kana gatiitti kennuu dhabanii yookaan hojii isaanii ilaalanii xiinxalanii taa'anii dubbisuu dadhabuu irraa kan ka'e kitaabni dura fi gurraacha abbayyaa fa'aa wabii fa'aa godaannisa fa'aadha kitaabni dura fi barruun namaan jiru. Sababa namoonni akkas jedhaniif tarii barreessitoota har'aatu waanuma gurraacha abbayyaa gitu waanuma godaannisa gitu waanuma hawwii gitu barreessuu dadhabiiti moo namoonni keenya sababa dubbisuu dhabuutiin yaada waliin madaalle kana kaasu jettee yaaddamu. Ogbarruu Oromoo jechuun waan Oromoon keessa jiraatu waan Oromoon keessa ture waan inni keessa jiru waan inni gara fuulduraatti ta'uudha malee waa'ee waan faranjii miti. Galatoon ati wabiin yeroo baay'ee wantoota duraan turan as deebisuuttidha kan itti xiyyeeffattu hojii kee keessatti booricha yoo ilaalle seenaa jaarraa 16ffaatii ganamee illee yoo ilaalle waanuma dur turedha. Jecha tokko na yaadachiiste barreessaa warra Naayijeeriyaa Chiinaa Acheebeen karaan boritti nu geessu karaa kaleessarraa maqneedha jechanii jedhu na yaadachiisu. Jecha kana bu'uuraan kaasetti immoo waan duriisan gara dhaloota ammaatti fiduudhaaf maaltu keessa kee jira? Sabni kaleessa isaa diige eenyummaa isaa hin diiga jedhee yaada. Jalqaba namni waa barreessu keessaa namni ogbarruu keessa jiru dhaamsa koo kanas laa dhaggeeffatee na jira. Jalqaba yeroo hundumaa jabeenya keessoo fi jabeeffachuun dirqama. Inni kun utuu hin barreessin dura ta'uu qaba. Wiirtuu miidiyaa imala itti aanu jechuudha. Hojii isin qabdan waan hawaasicha fakkaatu waliin yeroo hundumaa imallee itti fufaa.